ejjeta. Akkuma dhagoota warra kaaniitu namni irra ejjeta. Yoo maal ta'e yoo mi'aaf keessaa fixeera ta'e. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Inni lammaffaa isin ifa biyya lafaati jedhe. Isin maalidhaa? Ifa biyya lafaati. Lakkoofsa 14 akkas jedha. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaaramte dhokachuu hin dandeessu. Homti nu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ifichis mana keessa kan jiran hundumaaf hin ibsaa. Haleluuyaa. Isin ifa biyya lafaati. Ibsaan immoo qabsiifamee guuboo jala hin kaa'amu. Maal jechuudha kun? Kan jalqaba qabsiifameefoo akka ibsuuf maaliif guuboo jala kaa'ama? Maa inni guuboon kun kan jedhu guuboon kun theologically guuboon kun maalidha? Guuboon namni qabsiisee jala kaa'u beektu? Dadhabina foonii, sodaa haalotaa, qoromsa, rakkinaan doomineetii ta'anii ibsicha sana ofumaa ofiitiif gaarraduu yookiin dhoksuu. Guuboon isa kanadha. Ibsaa keessatti qabsiifte qaamni jalqaba akka inni hin ifne godhu sidha. Yoo ol qabdee argisiifte hin argamu. Yoo immoo dhoksite hin dhokata. Ibsichi hin dhaabne garuu maal ta'eera? Hin dhokate. Eenyuyyuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u inni jedhu kun isadha. Maal godhare? Baattoo isaarra kaa'ee namoota jiran sanaaf ibsa. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaa irratti dhaabamte dhokachuu hin dandeessu. Ifa akkamittiin dhokatare? Dhokachuu hin danda'u ifi. Dhokachuu hin danda'u. Maal jechuudha kun? Namni ifa malee jiraachuu hin danda'u. Mee ibsaan mana keessan keessaa yoo bade guyyaa ibsaan mana keessaa bade sana gammachuun keessan akkamidha? Yoo ibsaanii mana keessanii bade guyyaa ibsaan mana keessanii bade sana gammachuun akkam? Halkanoo deemuuf isin baay'ee yamamoodha. Takka halkan hirriba dhiistanii deemtaniittu dukkana keessa ifa tokko malee. Yoo deemtaniittu ta'e immoo maaliin geggeeffamtanii deemtan? Ija keessantu akka baatiriitti boba'amu akkamitti deemtan? Wayii ifa qabattanii deemtan ta'a. Baatirii ibsaadha jechuudha. Walumaa galatti ifti barbaadamaadha. Isa kana dubbata gooftaa Yesuus. Ifti dhokachuu hin danda'u kan inni jedhu isa kanadha. Dhokachuu hin danda'u ifti. Hin danda'u ifti. Homtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u jedha lakkoofsi 15. Homtinuu dhokachuu hin danda'u. Waa'ee soogiddaatti deebinu. Soogiddi maaliif jedhe gooftaa Yesuus? Soogiddi maaliif jedhe? Bara gooftaa Yesuus jecha kana dubbatu Yihuudootaa fi Israa'eloota kana gidduutti bara Yesuus Kiristoos jecha kana dubbatu soogiddi barbaadamaadha baay'ee. Waa'ee soogiddaarraa kaan salti kabineeti kan jedhamu kakuu soogiddaa kan jedhamu jira aadaa saba sanaa gidduu. Kakuu soogiddaa jechuun kan irra hin deebi'amne kan hin haalamnedha. Aadaa sana keessa jira. Har'ayyuu Yihuudoonni gaafa eebbisan soogiddaa harka dhaloota ola deemtotaatti naqanii eebbisu. Barbaadamummaa qaba. Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee soogidda sanaa itti dabalee gatiisaa ol kaasee isin soogiddaa jedhe. Soogidda isin mi'eessitoota ittiin jedhe barbaadamtoota jedhe. Isin soogiddaa ittiin jedhe. Maaliif soogidda jedhe gooftaa Yesuus? Soogiddi maalidhaa? Soogiddi iddoo hundumaatti barbaadamaadha. Lafa hundumaatti barbaadamaadha. Soogiddi mana hiyyeessaas jira waan isin dhibu. Soogiddi mana sooressaas jira. Soogiddi mana mootiis jira. Soogidda mana nama xinnoo tokko yoo dhaqxan maankiyaa tokko ta'a malee hin dhabdan. Soogiddi barbaadamaadha. Iddoo hundumaa jira soogiddi. Akkuma soogidda kanaati kiristaanonni iddoo hundumaatti barbaachisu. Maal gochuuf? Mi'eessuuf. Lafa isaan jirantu namatti mi'aa. Lafa isaan jirantu gammachuu namaa laata. Original kiristaanii jedhamu sana isinitti hima. Original kiristaanitii.
Kiristaanummaa dhugaa sanan isinitti hima. Lafa kiristaanii sirriin jiru nagaatu jiraachuutu namatti mi'a. Jireenyatu namatti mi'a. Jaalalatu namatti mi'a. Sooshaal laayifiin namatti mi'a. Lafa maaltu jiru? Lafa ati jirtu. Lafuma ati jirtu jireenya mi'aatu jira. Jireenya namatti tolu, jireenya gammachiisaatu jira. Sababni isaa maaliif? Mi'eessituudha ati. Ati mi'eessituudha. Lafti ati hin jirre mi'aan qabu. Lafa ati jirtetu, lafa ati hin jirretu namatti mi'aawu. Akkas akka taate waa'ee kee yaaddee beektaati. Nama akkasii akka taate. Maaltu isa jalqabaa gara kanaatti nu fide beektu isin? Isa tuqeen isinii darba. Maaltu gatii amma kana akka qabaannu nu godhe beektu? Yesuustuu foon namaa uffatee dhufee dhiphina biyya lafaa hundumaa keessatti gidirfamee, reebamee, tumamee, dhiigee, hadhooftuu dhugee, fannoo irratti gidirfamee, fannoo irratti du'ee, awwaalamee, du'aa ka'ee aboonuu kenne. Karaa dhiiga Yesuusiin nun amanuudhaan lammaffaa dhalannee karaa kanaatiin maal taane nun? Paawurfuulii taane, guutamoo taane, gati jabeeyyii taane, barbaadamoo taane. Maaliif Kiristoos nu keessa jira wanti addaa hin jiru. Anaaf nama biraa kan adda godhu hafuura qulqulluuna keessatti dhalatee jira naan. Dhiiga Kiristoostu lammaffaa na dhalachiisee jira. Kanatu barbaadamaa na godha. Kan barbaadamaa si godhu siini dhiiga Yesuus Kiristoostu lammaffaa si dhalachiise. Yesuustus keessatti dhalatee jira. Hafuura qulqulluutu jireenya kee keessa jira. Kanaaftu nama barbaadamtu nama barbaadamaa taate. Kanaaf soogiddaati. Hin barbaadamta. Gaa'ilatu si barbaada. Gaa'ila jeeqamaatu si barbaada. Jireenya jeeqamaatu si barbaada siin. Maaliif dhadheetu toora galchita dubbii keetiin, sagalee keetiin, kadhannaa keetiin, jireenya keetiin, practical life keetiin, jireenya yookiin practical life keetiin, dubbannaa keetiin, kadhannaa keetiin dhadheetu toora galchita. Kanaaf barbaadamtaati. Kanaaf barbaadamta. Nama taraa of hin see'in waan chaalenjiin sitti baay'ateef. Nama taraa of hin see'in waan dhiphinni sitti baay'ateef. Nama waa hin baafne of hin see'in waan rakkinni gidiraan balbaloonni baay'ee waan sitti cufamaniif. No, ati nama barbaadamtuudha. Ati nama barbaadamaadha obboleessa nana. Ati nama barbaadamtuudha obboleettii nana. Hin barbaachifta. Hin barbaachiftaati. Iddoo hundumaatti barbaachifta, lafa hundumaatti barbaachifta, mana hundumaatti barbaachifta. Sababni isaa ati mi'eessituudha. Soogiddi iddoo hundumaatti barbaadama. Isa lammaffaa soogiddi nyaata mi'eessuuf ni barbaadama. Nyaata mi'eessuuf ni barbaadama soogiddi. Nyaata mi'eessuuf ni barbaadama. Inni sadaffaa soogiddi madaa qoorsuuf barbaadama. Madaan soogiddi itti nam'ee wal harkifata, walitti harkifata. Mee waa'ee madaa soogiddaa kana ilaalaa. Soogiddi xiqqoon tokko madaa guddaarra gaafa kaa'amtu walitti guureetu gogsee fayyaa godha. Madaa qoorsuudhaaf barbaadama. Kanaaf namoonni yeroo tokko iddoo tokkotti itti fayyadamu har'ayyuu anu argee beeka. Madaa qoorsuuf barbaadamu. Ama kiristaanonni yookiis nuun ijoollee waaqayyoo madaa dhalootaa qoorsina. Madaa dhalootaa qoorsina. Madaa isa biyyi lafaa isa seexanni cofe. Madaa isa karaa hundumaan madeeffame kana nutu walitti harkisaa fi nutu gogsaaf. Nuuni hin madeessina, madaa bal'ifna osoo hin taane madaa qoorsina. Madaa qoorsina.
madaa qoorsina, jireenya jeeqamaa, madaa dhalootaa qoorsuuf barbaadamna nu. Inni afuraffaan soogiddi araaraaf barbaadama. Isa kana aadaa keessumaa saba keenyaa wajjin wal qabsiifnee gaafa ilaallu, egaan aadaan biyyaa biyyatti gargaridha. Garuu dur biyya keenyatti ammas jedheema yaada gaani ammallee achitti aktiivii miti waan ta'eef gara naannoo Finfinneema kanan jiraadha waggaa 8-9 fixeera. Kanaaf aadaa fuudhaaf heerumaa biyya sanaa dagadheera jechuu barbaadeen ta'us